raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Rohro namatti cunqurfamne biyya firaas ahliye akka waan qabne biyya ambaa keessa deemna fafacaane humnan qabnu fedhiitiin sossoonaa nu birmadu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا في هردفتوتا راديو مدى نجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجني بجال اللي كي نقلين سران قطاموري باكي سنجرتا مرتي سنراغو أكم جرتا نجيني كي سندنسا تكا قدان نقا بداقم وجن نقا أولان كي سنقا سانمان نقا وانت ربي سنيف كان نقا سنفاتو كنقان قبن ربي نقا كنوف كنقا قبدان الحمد لله جدا قلتك الفدا إقانا هردفتوتا كي نساقن تاكي كان تربني قيارو بي بتوتس سدي بركم على ما في دقدمي تكا قبن فلان جرا الحمد لله قالني ربي أقو إجا كبجمتوتا في هردفتوتا راديو مدنا جينا سجنتا كينيا راو دفنون إجلا ودفنو تيانسون واي فيا كان الياسني نفدياتورا كانت تيانسي درسي دكتور يوسف نوري دما كتا سدي تفاد ومرت سجنتا غافي ديبي كتا أفرفا كان بليتي تينيا ورمتتي واللوتي نفدياتورا هنقدم سجنتا كينيا تنفانا تران أفرا كينيا أما قمنمان قما ودفنو تسندبرسا ودفنو ولين ترتي غاري بكأنا يهون قاممي من هداة قوتمي ولا لما أكانوا دالو بارني دالونني بكم زانك إجو فيهم بنني هدات ما أجيشا مرقا فيه قفتي جيشا ميقروا الروهم بيابي دبني قالوا يدوتي تهيا كم بيجروا ويعدرنا متايسا والكبير كدبنا نكاممي kabajamtoota fi hordoftoota madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. oduu kan sin dhageessu ana obsaasanii nu faana turan afkaarraa keenyam. qabsaa'onni Oromoo lagannaa nyaataa guyyaa 33 gahanii jiran mana yaalaa geeffaman. hayyoonni Oromoo lagannaa nyaataa guyyaa 33 irra jiran guyyaa kaleessaa mana yaalaa dhuunfaa geeffamanii jiru. warroota galmee Jawaar Mohammad Kilaashnivookis faatti argaman keessaa warroonni hanga ammaa maqaa dhahaman obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi akkasumas Hamzaa Booranaati. hidhaan ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. gabaasa dabalataatiif sabboontitti wallum. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawaa ganda dirree gooxii Daahoo jedhamu keessatti dargaggoon Indiris Muhammad Umar nama jedhamu qaamni mootummaa qabee hidhaatti darbe. Qaamni mootummaa biyyan bulchuuf hin jedhu kuni dargaggoo kanaati shaneedha jedhanii qabanii erga hidhaniin booda hidhaa waggaa 1 fi baatii 6 addabaanitti murteessanii jiran. Mucaan kun akkuma nama kaanii hojjetee bula malee miseensa paartii kamuu akka hin taane maddeen keenya madda nageenyaatti himan. guyyaa kaleessaa aanaa baatee lolli hidhattoota naannoo Affarii fi uummata Oromoo gidduutti adeemaa oole. bakkee lolli kun itti deemaa ture ganda Coqortii jedhamtu irratti fi Araddaa Imaam jedhamu irratti lolli yeroo eegalu ammallee shiftoonni Affaar kun waan lola dhaabuu akka fedhii hin qabne maddi keenya kun nuuf himeeti jira. hidhamtoonni Oromoo aanaa baatee irraa hidhamanii turan akka malee rakkataa jiru. hidhamtoonni Oromoo badii takka malee aanaa baatee irraa qabamanii baatii 8 mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti murtii takka malee dararamaa jiraachuun maddeen keenya madda nageenyaatti himan. hidhamtoonni kun mana murtii yeroo dhiyaatan nama himannaa isaan irratti banus hin jiru. maatiin isaaniis lafi fageenya irraa kan ka'e achitti argamus hin dandeenye. ijoolleen kun harka shiftoota nafxanyootaa keessatti miidhamaa jiraachuutu himamam. ogeessi mirga namummaa akka tokkummaa mootummoota loltoonni Eertiraa kanneen bulchiinsa naannoo Tigraay keessa jiran baqattoota Eertiraa humnaan butanii gara Eertiraa deebisan kan jedhamu irratti akka qorannaan hatattamaa gaggeessamu gaafatanii jiru.
liisaa shiiliyaan Jeneevaa irraa akka gabaastetti dhimmi mirga namummaa Eertiraa irratti qoratan addaan kan tokkummaa mootummoota Abdulsalaam Baabekir roobii darbe kana gabaasee gumii mirga namummaa akka tokkummaa mootummoota irratti dhiyeessaniin kutaa Tigraay keessatti haala hamaa baqattoonni Eertiraa fi kanneen dahaa gaafatan ittiin jiran maddeen qabatamoo irraa argadheen jira jedhan. Baqattoonni Eertiraa Tigraay humnaan butanii fudhachuu fedhii isaanii malee fi dirqiin gara Eertiraa deebisuu fi Eertiraa keessatti manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhuun dabalee miidhaalee dhala namummaa hahamoo akka irratti gaggeessamaa jiru odeeffannoo argadheen jira jedhe ogeessi mirga dhala namaa kun. Egaa hordoftoota keenya oduun keenya kanuma nagaatti. Alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Bismillah maqaa rabbiitiin ankaasa yoo rabbi fedhe waan madda nageenya haasa dammaqaa yaa sabaa maaltu sirraffisa aduwwiin si diiguuf shira sitti baasa shirri isaanii sharri beekii aalammii keenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Masha Allah obboleessa keenya bisaasan odeeffannoo dhageessuu keetiif galata argadhu siin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa boodaan qophiileen keenya wal duraa duubaan kan itti fufutaa qophii keenya waliin turtii gaarii. Injiru dhibee nurraan geenye osoo maddi nageenya dhufee biyyan geenye ammas rarraanee jirra laata yoom lafa geenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Akkam jirtan hordoftoota reediyoo madda nageenyaa sagantaa har'aa dhukkuboota hantuuta irraa nama qaban kan jedhu kan simbiraan gahu an Ali Hassani. Dhukkuboota hantuuta irraa nama qaban keessaa tokko raatbiit fever ciniinnaa yookaan hanqaaquu hantuutaa fi akkasumas hantuuta dootee harkaan tuquudhaan kan namatti dhufu dhukkuba baakteeriyaan nama qabudha. Lammaffaa leptospirosis baakteeriyaan kan dhufuu fi nyaata fincaanii fi bobbaa hantuutaa fi faalamee nyaachuudhaan akkasumas waltuttuqqaa bishaanii fi wantoota biroo hantuuta kanaan waltuqanii kan darbudha. Sadaffaa puluuji kunis dhukkuba baakteeriyaan dhufu fi tafkiin hantuuta ciniintee nama ciniintuu fi kallattumaan hantuutaanillee kan darbudha. Afraffaa salmonellesis nyaataa fi dhugaatii bobbaa hantuutaa kanaan faalameen kan darbuu fi kunis baakteeriyaan kan dhufudha. Shanaffaa hantavirus pulmonar syndrome dhukkuba vaayirasiidhaan dhufuu kan ta'ee fi dhukkee bakka hantuutni itti fincoofte yookaan bobbaate irraa kan ka'uun yookaan kallattiidhumaan hantuuta tuquudhaan kan darbudha. Jaffaa hemorrhagic fever with renal syndrome kunis vaayirasiidhumaan kan darbuu fi tuttuqqaa ciniinnaa hantuutaa bobbaa fi fincaan hantuutaa fi nama irraa namatti illee kan darbudha. Fayyaan faaya. Eenyuman naaf beekaa rakkoo garaa kiyyaa atumti naaf beekime yaa rabbii kiyya ana caalaasitu beekaa silaa keessa kiyya wanta sitiyyuu halkanii fi guyyaa kalimaan keel tahuu qoolii rabbii kiyya harka wal qabattee aduwwiin dinkiyya qur'aana balleessuuf kaate halkanii guyyaa waraabessi halkanii nutti ka'e guyyaa mocoree nu nyaatuuf afaan baneeyya mocoree nu nyaatuuf afaan baneeyya muummatee dhaba maleen argatu lammii kiyya rabbitti oliyyaa jedhame yaa rahmaanii bilisummaa deebonneen wabaasi yaa rahmaanii. Dhaamsin arraaf qabu silaa kumaatama kan akkana dhibee tokko yookaan lama mana rasuulli banaan ergamaan alama kan taabii guddinaatti furan soomana manni nani baanu barbeetii haraama bara erga baname waggaa kumaatama wanni irra cufamuuf sababni maaluma yoo jettan koronaa kan erga rabbuma nama taqwaa qabu hin qabu yoomuma garuu imaanni keenya maaliif dhabaqiima masjidaa baqatuun alaamaa qiyyaa irraa baqatu mootti baqatu nuuf dhaama meekana maal jettaan isin yaa ulama jawaabanaaf kennaa sin baana ulamoonni bilisummaa deebonneen wabaasi yaa rahmaanii.
barreessaatiin oolaa halkan guyyaas tahu waan hin sagaleen gungumee hawaasa kootiin gahu namni isatti hirkatee namaa gadin ta'u awwantan si kadhu rabbi yaa allahu har'asiif dubbadhee borutti milkaahu gaafa guyyaan koo gahee addunyaarraa ka'u gaafa haliin baatee qabrii keena kaahu isa gariin beeku gariin osoo boohu gaafa haadha abbaa ilmaan hin adda ta'u osoo akka fedhiiti yoomuu addan ta'u warra sodiiniif yaadu addunyaarraa ka'u jannata keessatti waliin nu haa gahu ganda rasuulaa rabbiin nu haa kaahu nuuf kenni yaa allah mee jannata sanii bilisummaa deegonnee nu obaasi yaa rahmaanii الله يا الله ربي يا معيني بلسم عليبنين وباسي يا رحماني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دامسكنا كسديتي فسديفا فارده دامسا كراك الساعات oduun namni irraa gorfamu takka takka walii dabarsuuti oduun teenna taardhaatun waa'ee haadhaaf abbaa tola ooluu hagam takka rabbi biratti isiin gaarii tahuu nama agarsiifti akkuma rabbiin guddaan jedhe وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربين أنا ملك بران قبرنا جده هذا أباك سنة أمو tola oola tola oolinsa kanarraa karaa qissaa tokkootiin dubbanna qissaan keenya kaardhaa kun warra tokkottu ijoollee sadii qabanii haadha intalattu tamaan guddoo ta gannaan guddoo dadhabdu'u santu wajjin jira abbaa warra kanaa hujiidhaaf biyya biraa dhaqee hujii barbaadatee achi jira intalti gaa haati manaa ijoollee isii sadii fi haadha fi wajjiin mana tokko keessa jiraatanii manni kun xabaqaa gamoo sadaffarratti jiraatanii jala nama jira jechuu gubballee nama jira mana guddaa dheeraa warri kun isaan ka qubatee nagayaan jiru ijoolleen isii lama jajjabdu takka ammoo xiqqoo deemuu hin dandeettu haatillee mangudittiin deemuu hin dandeettu halkan keessaa hirriibaa kaate iyyanna guddoo dhageettee hirriibaa kaate yoo isiin foodda'an gallaalte manni gara jalaatiin gubata'aa jira warri ibidda dhaamsu dhufee ol baqadhaa ummataan jechaa jiran ol baqadhaa gara gubbarratti ol baqadhaa achiin isin gagguurra yoos amma gaddeebitee manatti ijoollee isii lamii kaaftee ol ori'aa jetteen ijoollee irra maal isin ol ori'an deebitee isin jette haati isii ka'uu hin dandeettu namni qabee kaasee harkise malee deemuu hin dandeettu haati as jirti ilmi isii xiqqaan socho'uu hin dandeenye deemuu hin dandeenye as jira achi dama dubbiin itti jabaatte kam fuudha ilma xiqqaa kana fuudhee gubbaa gabbaasee haadhatiyya gaddeebi'a moo haadhatiyya fuudhee gubbaa gabbaasee ilma kana gaddeebi'a wal bira qabdee ilaaltee ta haadhaa filatte haadha fi isin dhale isitti haqanarraa qaba haadhatiyya dura dhaqqabattee haadha fi fuutee galdaateen yoo isin gubbaa geessite gaddee naannoo mana si'itiif kana hunda ibiddi qabate ittuu as kalaa'uu hin dandeenye jechuudha. ifirra ol baqatte lafti marti gubattee ilmi kee gubatee garraan yaaddofte akka badaa boodarra eegamanni akka badaa gubatee dhufanii dhaamsanii isaan ammoo achirraan ummata marayyuu gabbuusanii gara biratti tiksanii ummanni baane rabbi nu baase dhee gammada isiin ammoo ilmi isii ka isiin dhalte ka xiqqaan hunan qabne sun fuula dura deema halkanii guyyaa yeroo halkan san guutuu hafuura baafachuu hin dandeenye ganama galdaatee akka lafti bariiteen naannoo san dhaabattee daawwatti mana fi ala dhaabattee itti dhiyaachuu hin danda'an warri ibidda dhaamsu lafa hidhee jira boolisaa kuni dhaabattee daawwatti naannoo san yoos warri ibidda dhaamsu kun seenee lafa marayyuu ilaaluu ka jiru achirraa lallabanii nama jira garree jedhanii lallaban yoo jedhan ijoollee xiqqoo jirtuu garree jedhanii ilma xiqqaa waan gubate keessaa fuudhanii fidan yoo isin galdaatee dhufte kun achi ilmisi ilaalee itti seeqate yoos rabbiif sujuudde alhamdulillahi rabbil aalamiin jette wanni guddoon qissaa kanarraa nu fayyadannu yoo ati haadha abbaa kan keetii tola oolte sababaa sanii waan silaan taane hundarraa rabbiin guddaan si tiksa sababaa haadhaaf abbaan keetii tola ooluutiin
waan silaan taane hundarraa rabbiin guddaan si tiksa. Kanaafuu ikhwaanii hundi keenyaa haadhaaf abbaa keenyatti tola haa oollu. Hundi keenyaa haadhaaf abbaa keenyatti tola haa oollu. Yoo haadhaaf abbaa keenyatti tola oolle ilma keenyarraa tola arganna. Rabbiin guddaan egaa Rabbiin guddaan warra haadha abbaa fiitii tola oolee ilmi salleen qajeeluuf Rabbiin guddaan nu haa godhu. Hamtuu hunda nurraa haa qabu. Khayrii waliin nu haa qabu. Nu qajeelchee karaa ifii jaalatu irratti Rabbiin guddaan nu haa tiksu. Waan ifii jibbu hundaa Rabbiin guddaan nurraa haa qabu. Ijoollee teen ijoollee diinaa ijoollee imaana ijoollee tifamtuu Rabbiin godhe ulee fiitiin dhahee nu haa tiksu. Hamtuu hunda Rabbiin nurraa haa qabu. Fayyaa guddaa nu kenne riskii bal'oo nu kenne imaana guddaa nu kenne addunyaa tanarratti qananii nu jiraachise ummata keenyallee Rabbiin guddaa wal jaalachiise afaan tokko godhe bilisummaa tana Rabbiin dugduban nu deebisini nama wal jaalatee afaan tokko tahee fuulduratti dabru Rabbiin guddaan nu haa godhu haganaaf egaa haga barumsa keenya dhaamsa keenya katti aanu keessa wal geennu nagaa rabbiitiin jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Egaa dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagantaa raadiyoo madda nageenyaati. Qophii keenya har'aa tokko lama jennee sagantaa gaafiif deebii irra geenyee jirra. Hirmaattoota sagantaa dabareetiif qabxii laataa kan nu waliin turtu obboleettii teenya Oromtittii Wallooti. Walumaan haa caqasnu. Raadiyoon madda nageenyaa gaafilee adda addaa kan isiniif dhiyeessuuf karaa salphaa ta'e barumsa akka argattaniif gaafii bifa bareedan isiniif qophaa'u sirnaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kun qophii gaafii sagantaan gaafii deebii torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u kan haala salphaadhaan kan nu hordoftan karaa WhatsApp, YouTube, Telegram fi karaa Facebookiitiin kan isin biraan geenyu ta'uu isin beeksisna. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee hawaasa keenyaa. Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jaalalli fi kabajni keenya iddoo isin jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Egaa sagantaa gaafii deebii torbee har'aatiin walitti deebinee jirra. Obboleewwan gaafii torbee darbee irratti hirmaatan akka asii gadiiti. Obboleewwan keenya kan gaafii kana gubbatti hirmaatan jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Ammallee jabaadhaa isiniin jenna. Obboleettii keenya tokko qofatu gaafii torbee har'aa irraa deebii guutuu kan deebise ishee qofa. Egaa akka armaan gadiiti. Madiinaa Adam Muhammad Saudi Arabiyaa magaalaa Jizan irraa deebii guutuu. Ahmad Bakkajaa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa. Abdul Latif Awwal Saudi Arabiyaa Kamis irraa. Hasan Nuru Saudi Arabiyaa Wadi Dawasir. Ahmad Ali Yusuf Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad. Muhammad Ali Yusuf Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad. Kan gaafii torbee darbee irratti hirmaatan obboleewwan keenya kana fakkaatu. Inshaallah gara gaafii torbee darbee deebii kennuutti deebina. Gaafiin tokkoffaan shartii laa ilaaha illallah meeqa? 8 isaanis tarreessaa jedha. Egaa gaafii kana irratti khilaafaatu jira. Kuwwan ulamaa'ii 8 kuwwan 7 jedhanii kan 8 deebistan parsantii guutuu kan immoo 7 jettan parsantii 75 isiniif inshaallah ni qabama. Egaa deebii isaadha akka armaan gadiiti. Tokkoffaa beekuu, yaqiinsuu, qulqulleessuu, dhugoomsuu, jaallatuu, masakamuu, qeebaluu, waan rabbii gaditti jiru hunda cufatti kafaruudha. Kana fakkaata shartii laa ilaaha illallah 8 jechuudha. Gaafiin lammaffaa toohidni bakka meeqatti qoodama? Toohidni bakka meeqatti qoodama? Ja'a bakka 3tti qoodama. Isaanis toohida rububiyyaa, toohida uluhiyyaa, toohida asmaa wa sifaat. Gaafii sadaffaa gootichi Walloo kan Atsee Tewoodiroos ajjeefte eenyu maqaan ishii? Deebiin Warqiituu Raas Ahmad Ali Gangul. Kan Warqiituu Raas Mokonnon jedhuunis ni jira. Warqiituudha. Gaafii afuraffaa gootinni Walloo bulchiinsa magaalaa meeqa fi aanaa meeqa qabdii jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa asirratti
godina walloo akka oromootti jenneetiin kan gaafanne akka oromootti jenneetiin dabalasitti hedduun keessan gaafii keessan naa dhiyeessaa turtanii godina walloo bulchiinsa magaalaa meeqa fi aanaa meeqa qabdi jechuun maal jechuu kan jettan akka godina walloo akka oromootti bulchiinsa magaalaa meeqa fi aanaa meeqa qabdi kan jedhu egaa deebiin akka armaan gadiitti bulchiinsa magaalaa 2 fi aanaa 5 qabdi. Ana dawaa caffaa tokko, ana baatee baadiyyaa 2, ana dawwee 3, ana harxumaa fursee 4, ana sanbatee yookiin jillee dumuggaa 5. Ana 5 qabdi akka oromootti. Bulchiinsa 2 qabdi. Bulchiinsa magaalaa Kamisee fi bulchiinsa magaalaa Baateeti. Egaa gaafii torbee darbeetiif deebiin kana fakkaata gara gaafii guyyaa har'aatti isin dabarsa. Tokkoffaa ilmaan rasuulaa sallallahu alaihi wasallam meeqa isaanis tarreessi jedha gaafin tokkoffaan ilmaan rasuulaa sallallahu alaihi wasallam meeqa isaanis tarreessi lammaffaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam guyyaa kam dhalatan guyyaa meeqaffaati guyyaa kam dhalatan guyyaa meeqaffaati sadaffaa rabbi dura maal uume rabbiin kalqii isaa irraa dura maal uume afraffaa Rasuli sallallahu alaihi wasallam bara meeqatti ergaman Rasuli keenya sallallahu alaihi wasallam waggaa meeqatti ergaman isaan yeroo ergaman waggaa meeqa jechuudha gaafii shanaffaa Rasuli sallallahu alaihi wasallam ergaa ergamanii bara meeqa addunyaa irra turan ergama isaanii booda waggaa meeqa addunyaa irra turan gaafiin torbee har'aa kana fakkaata egaa yaada keessan karaa toora feesbuukaa WhatsApp akkasumas yuutuubiitiin nu qooduu hin dagatinaadha egaa hirmaatota keenya jazaakumullah khairan barakallahu fiikum ammallee hundi keessan irratti hirmaadha kan irratti hirmaatan rabbiin isinirraa haa jaallatu jazaa keessan jannatul firdoosin isinii haa deebisu gaafii har'a dhihaate hanga guyyaan wixata yookiin isniinaa irratti hirmaadhaan dhaamsa keenya biyya keessaa fi biyya alattis hundi keessan gaafii dhihaate keessatti of ilaalaa barakallahu fiikum egaa sagantaa gaafii deebii keenya asirratti golomnaa hanga gaafii torbeetti walitti deebinutti nagaa keessa nuuf jiraadhaa milkii addunyaa akhiraa argadhaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. raadiyoon madda nageenyaa gaafilee adda addaa kan isiniif dhiyeessuuf karaa salphaa ta'e barumsa akka argattaniif gaafii bifa bareedan isiniif qophaa'u sirnaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kun qophii gaafii sagantaan gaafii deebii torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u gaafilee kana haala salphaadhaan kan nu hordoftan karaa WhatsApp, YouTube, Telegram fi karaa Facebookiitiin kan isin biraan ga'an ta'uu isin beeksisna. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee hawaasa keenyaa. Egaa hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaa keenya har'aa asumatti goolabnee jirra. Sagantaa kana walduraa duubaan kan isin biraan ga'aa isinii waliin ture. Ana obboleessa keessan Muhayyiddin Muhammadi hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi kennuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ila liqaa. bu'aa raadiyoo kanaa namiyyuu soo hubate wallaahi silaa badriin dhufee bira dhaabbate baaduma ijaarame biyya keessa qubate allakkaahee hin fixuu bu'aa lammiif hojjete galatoomi miidiyaa burqaa madda nageenyaa sagalee oromoo waliin ifaaf hundurri keenyaa. alhamdulillah shukriin si haa gahu waan ati nuuf kennite eenyuun hin danda'u diinni maal godhullee waa godhuu hin danda'u mee eenyutu dhowwaa limaa acxaytahu ammas eenyu kennaa limaa manactahu rabbiin subhaanahu yoomuu irkoo keenya sagalee ummataa waliin ifaaf hundurri keenya. dhaamsi kiyya har'a suma dhaabbata ergaa gabaabduu wahii simbira kaayyata ijaaf gurroo fi abba mayyaalata ijaaf gurroo fi abba mayyaalata raadiyoon kunis yoomuu hawaasa laallata sagaleenis dubbata haa baanuu qooda keenya
sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin